keessaniif haa ta'u gooftaadhaan kan jaallatamtan dhaggeeffattoota TV Humna Wangeelaa Waaqayyoon guddisnee galateeffannaa. Waaqayyoo torban kana guutummaatti hunduma keenya nagaadhaaf fayyaatti nu eegee geggeessee har'aan waan nu ga'eef maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyoon guddiseen galateeffadhaa. Torban lama dura gara biyyaa dhufeen ture. Achitti dhuga ba'umsa gurguddaa isaanii namoota na argan irraa dhaga'e. TV Humna Wangeelaatti dhimma ba'aa. Baay'een keessan itti eebbifamaa, ittiin Waaqayyotti guddachaa, ittiin jireenyi keessan geeddaramaa, manni keessan geeddaramaa, jireenyi keessan lalisaa akka jiru dhageenyee baay'een gammannee baay'ee Waaqayyoonis galateeffanne. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Torban tokkon ture guyyaa lama Laaloo Qileerraa, sa'aatii 6 immoo magaalaa Ayiraarraa, halkan tokkoof immoo Gimbiirraa, guyyaa 3 immoo Finfinneerran ture. Iddoo kana arfanitti iyyuu dhuga ba'umsa gurguddaa isaa isinirraa dhageenye. Akkasuma namoonni Feesbuukiidhaan dhuga ba'umsa nu ergitan jirtu, namoonni imeeliidhaan dhuga ba'umsa nu ergitan jirtu. Nuyis baay'ee gammannee kaayyoon keenya akka isin ittiin eebbifamtan, wangeelli misraachoos immoo biyya lafaatti keessumatti immoo saba keenyatti akka inni ittiin lallabamuufitu itti dadhabna. Isin ana duwwaa argitu, namoonni tajaajila kanatti dadhaban garuu namoota baay'eetu, kan hin mul'anne nama baay'eetu jira. Dadhabbiin namoota baay'ee kun immoo akka isin ittiin eebbifamtan sababa ta'eef nus eebbifamuu keessan arginee dhageenyee baay'ee gammanne. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Har'as itti fufnee dubbii Waaqayyoodhaa walii wajjiniin dhageenya. Baay'een keessan akka yaadattanii yaada Waaqayyoo beekuu isa jedhu irratti dubbii Waaqayyoo keessaa walii wajjiniin ilaalaa jirra. Waaqayyoo biyya lafaatti yaada isaa mul'isuu barbaada. Waaqayyoo tokkoon keenyatti yaada isaa nutti mul'isuu barbaada. Nus yaada Waaqayyoo arguutu nurra jira. Waaqayyo gara Abrahaam yeroo dhaqee ani michuu koo Abrahaamiin yaada garaa koo nan dhoksaaree jedheetu gara eessaatti akka deemu dhaqee immoo achitti maal gochuudhaaf akka jirutu Waaqayyo Abrahaamitti hime. Akkuma Abrahaamitti hime Waaqayyo tokkoon keenyatti yaada isaa nutti himuu barbaada. Har'as isumatti fufnee dubbii Waaqayyoo keessaa walii wajjiniin ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 kaasee hamma 4tti isa jiru ergan dubbisee booddee gabaabsinee Waaqayyoon walii wajjiniin kadhanna. Akka kana jedha. Waaqayyo gaaf tokko Abrahaamiin biyya kee keessaa, lammii kee keessaa, maatii abbaa kee keessaa ba'iitii gara biyya ani si agarsiisuu dhaqi. Ani saba guddaa sin godha, sin eebbisa, maqaa kee nan guddisa, eebbas in taata. Warra si eebbisan nan eebbisa, warra si salphisanii nan abaara. Qomoon biyya lafaa irraa hundinuu sababii keetiif in eebbifamuu jedhe. Kanarratti Abrahaam ka'ee kana irratti Abrahaam akkuma Waaqayyo isatti dubbatee ka'ee hin adeemee jedha. In kadhanna Waaqayyooni. Si galateeffannaa yaa Waaqayyo abbaa keenya, Waaqarra kan jiraattu gooftaa bara baraa, karaa ilma kee karaa Kiristoos Yesuusiin jaalala bara baraatiin waan nu jaallatteef, du'a keessaa jireenyatti, dukkana keessaa ifatti waan nu dabarsiteef, ilma kee Yesuus Kiristoos wajjin mirga kee waan nu keesseef, jireenya bara baraa dhaala gootee tokkoon keenyaaf waan nu kenniteef, maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin bara hamma bara baraatti Waaqaaf lafarratti Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Amma sagalee kee dhaga'uudhaaf jirra. Yaa Waaqayyo dubbiin kee humna hojjetu of keessaa qaba. Jireenya namaa jijjiiraa, isa dadhabaa hin jabeessa. Wallaalaa beekaa godha, jaamaa ijabana. Duudaa hin dhageessisaa, naafa hin utaalchisa. Dhibeedhaaf dhukkuba hundumaatti nama fayyisa. Dukkana hin ibsaa, gaarota hin jijjigsa. Waaqayyo humna dubbii keetiin maqaa Yesuus Kiristoosiin iddoo nuyi jiru hundumaatti gara keenya dhufuun jaalala kee haa ta'u. Sabni har'a dubbii kee dhaga'u yaa Waaqayyo akka dubbii keetti jiraachuu akka danda'uu fi ayyaanni kee Waaqarraa hunduma keenyaaf maqaa Yesuusiin haa dhangala'u. Yaa Waaqayyo akka dhuunfaatti yaada kee baruu barbaanna. Akka sabaatti yaada kee baruu barbaanna. Akka maatiitti yaada kee baruu barbaanna. Akka biyyaatti yaada kee baruu barbaanna. Yaadni kee utuu hin dhowwamin maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gara tokkoon keenya akka dhufu, gara maatii keenya akka dhufu, gara biyya keenya, gara saba keenya akka dhufu, gara dhaloota yaa Waaqayyo kana akka dhufu
maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jaalala kee haa ta'u. Kan hundumaa waan gootuuf galanni siif haa ta'u. Ani dadhabaan garbichi kee dubbii kee qajeelchee dubbachuudhaaf na gargaari. Inni dubbii keetiin mormu ergamaan diinaaf seexana raawwatee maqaa Yesuus Kiristoosiin kan hidhame haa ta'u. Galanni siif haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Kutaan amma dubbise keessatti akkuma hundumti keessan yookaan baay'een keessan beektan Waaqayyotu gara nama Abrahaam jedhamuu dhaqe. Namni Abrahaam jedhamu kuni biyya Uur jedhamtu keessa jira. Yeroo Waaqayyo gara isaa dhaqee maqaadhaan waama. Abbaan Abrahaamii ijoollee lama qaba ture. Ijoollee isaa lamaaniif qabeenya isaa fudhatee gara biyya Kanaaniin naquudhaaf ka'e. Waaqayyo akka inni biyya Kanaaniin naquufitu yaada abbaa Abrahaamiin kakaase. Abbaan Abrahaamii fi obboleessa Abrahaamiin fudhatee maatii isaa fudhatee karaa jalqabee iddoo Uur jedhamtu tokko gaafa ga'u yaada isa Kanaaniin naquudhaaf jedhu sana dhiisee Uur iddoon jedhamtu sun waan itti tolteef waan isaa mijatteef ija isaa waan mararteef iddoo Uur jedhamtu kana taa'uu murteesse. Achituu jiraatuutu Uur kanattitu abbaan Abrahaam du'ee iddoo sanatti awwaalame. Abbaan Abrahaamiif obboleessa isaa fuudhee iddoo Uur jedhamtu kana jiraachuu isaa jalqabee fi Abrahaamis itti fufee biyya yookaan magaalaa Uur jedhamtu kanatu jiraachuu jalqabe. Magaalaa sana keessatti Abrahaam eebbifamee nama guddaa ta'e keessumatti qabeenyaadhaaf badhaadhummaa guddaa qabaate hojjetoota baay'ee qabaate Abrahaam biyya Uur jedhamtu kana keessatti. Waaqayyo gaaf tokko gara Abrahaam dhufee yaa Abrahaam jedheetu waame. Abrahaamis asan jira yaa Waaqayyo jedheetu Waaqayyoof deebise. Namoota meeqatu Waaqayyo yeroo nama waamu asan jira jedhee deebii laata laata. Mul'anni Yohaannis akka dubbatutti ani balbala dura dhaabadhee na rukutaan gooftaan namni sagalee koo dhaga'ee balbala yoo naaban immoo jedhe ittanii ol galaa isaa wajjininis irbaata nyaadha. Namni yoo maal godhe namni sagalee koo dhaga'ee yoo balbala isaa anaaf bane jedhe. Waaqayyo guyyaa guyyaatti namoota waama. Sa'aatiidhaan daqiiqaadhaan sekendiidhaan waamichi waaqarraa gara biyya lafaa hin dhufa. Maqaadhaan namoota waama. Laphee namootaa rurrukuta. Yaada namootaatti bu'a Waaqayyo dhufeetu. Yeroo Waaqayyo nama waamu namoonni Waaqayyoon jalaa awwaachuutu isaanirra jira. Namoonni Waaqayyoon jalaa Waaqayyo gaafa Abrahaamin waamu Abrahaam asan jira jedheetu yeroo inni deebisutu sagaleen Waaqayyo nutti hima. Obboleessa koo obboleettii koo si'a meeqa Waaqayyo si waamee jalaa didde laataati. Har'as Waaqayyo tokkoon keenyaaf waamicha qaba. Yeroo Waaqayyo nu waamu asan jira akka nuyi jennutu Waaqayyo barbaada. Abrahaam gaa maal jedha Waaqayyooni asan jira dubbadhu Waaqayyoodhaan. Macaafa raajicha Saamu'eel isa duraa dhaqxanii yoo laaltanii Waaqayyo Saamu'eel bira dhaqe. Saamu'eeliin waame Waaqayyo. Bara sana keessa Eelii nama jedhamu lubatu jira. Eeliin kuni dulloomeetu ture. Isatu waamamuutu irra ture. Haa ta'uyyuu malee inni yeroo akka yaada Waaqayyootti jiraachuu dadhabu isa bira darbee Waaqayyo dhaqee Saamu'eeliin waama ture. Saamu'eel immoo Waaqayyo akka nama waamu Waaqayyo akka namatti dubbatu hin beeku ture. Eelii bira dhaqeetu maal jettee yaa gooftaa koo jedheetu Eelii gaafata ture. Eeliin si waamne annaqii deebii ciisitti hin jedhe ture. Si'a lammaffaa Waaqayyo dhufee Saamu'eeliin waame. Saamu'eel ammas kan Saamu'eeliin waamu Waaqayyoodha. Kan Saamu'eel bira dhaqu immoo Eelii bira dhaqa. Eelii bira dhaqeetu maal jettee gooftaa koo jedheetu dhaqee gaafata. Si waamne dhaqii deebii ciisi jedha Eeliin. Si'a sadaffaa Waaqayyo dhufee waame. Amma Saamu'eel irriba isaa keessaa utaalee ka'eetu Eeliidhaan dhaqee maal jettee yaa gooftaa koo jedha. Firoota koo si'a tokko yeroo Waaqayyo nama waamu namoonni sagalee namaa fakkeessanii namaa wajjin dhaqanii haasa'u. Eelii wajjin haasa'aa ture Saamu'eel. Yeroo kanatu Eeliin egaa namichi kan si waamaa jiru Waaqayyotu si waamaa jira. Dubbadhu nan dhagaa garbichi kee jedhi itti haasa'i Waaqayyotti. Lammata gara koo hin dhufine kan si waamaa jiru Waaqayyoodha. Maqaan Waaqayyoodha bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Yeroo sana Saamu'eel gaafa Waaqayyo deebi'ee dhufee waamu ka'eetu Waaqayyoodhaan garbichi kee hin dhagaati dubbadhu jedhe Waaqayyoodhaan.
namoota dhaga'anitti waaqayyo yeroo hundumaa hin dubbata. Obboleessa koo obboleettii koo hin dhageessa yoo taate waaqayyo sagalee sii qaba. Maqaan waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo Abrahaam bira dhufe. Abrahaamis waaqayyo jalaa awwaate. Waaqayyo yeroo kan dhufe akka jedhe yaa Abrahaam jedhe yaa Abrahaam ka'iitii jedhe biyya kee keessaa ba'i jedheen. Biyya kee keessaa biyya Uur biyya abbaan kee fidee keessa jiraachise biyya atis keessatti badhaate biyya keessa jiraachuun sitti tole biyya kana keessaa ba'i jedhe waaqayyo. Abrahaam jedheen yee jennaan jalaa awwaannan akka jedhe waaqayyo maatii kee keessaa ba'i jedhe waaqayyo. Abrahaam jedhe waaqayyo. Abrahaam waaqayyo jalaa awwaannan mana abbaa kee keessaa ba'i jedhe. Gara biyyan si agarsiisuu dhaqeen yaada waaqayyootu Abrahaam irratti dhufe. Waan barbaadu waaqayyo Abrahaamitti hime. Gara eessaatti Abrahaamin akka barbaadu jireenya Abrahaam irratti waan barbaadutu waaqayyo gooftaan machaa Abrahaamitti dubbate. Waan nama dinqu Abrahaami sagalee waaqayyoo dhageetu biyya isaa keessaa ba'ee jedha. Biyya duwwaa miti maatii isaa keessaatu ba'ee jira. Maatii duwwaa miti mana abbaa isaa keessaa ba'ee jira. Yaada waaqayyoo kana dhageetu biyya jaallatu keessaa maatii jaallatu keessaa mana abbaa isaa keessaatu gara yaada waaqayyootti yeroo inni ba'utu sagaleen waaqayyoo nutti hima. Yaada waaqayyootiif addaan ba'utu namarra jira. Waaqayyoo yaada isaatiif akka nuyi adda baanu barbaada. Buleessa koo buleettii koo harmee koo abbee koo eessatti isin waamaa jira waaqayyo? Eessatti isin barbaadaa jira waaqayyo? Maal isiniin jechaa jira waaqayyo? Maal isinitti himaa jira waaqayyo? Hin dubbata waaqayyo maal jedhe waaqayyo waa'ee keessan? Maal jedhe waaqayyo? Yooti baate eebba torbatu itti lakkaa'e waaqayyo Abrahaamitti. Saba guddaa isaan si godhaa. Hamma yeroo sanaatti Abrahaamiif Saaraan mucaa hin arganne. Saaraan abduu turteedha. Macaafa qulqulluun abduu turte. Dhala hin argatin turani. Umrii isaanii gara waggaa 70 ol ta'eera. Mucaa garuu hin godhatin jiru. Waaqayyo dhufee maal jedhaani? Yaa Abrahaam jedhe biyya kee keessaa saba kee keessaa mana abbaa kee keessaa yoo baatee jedhe gara eessaatti? Gara biyyaan si agarsiisutti yoo adeemte jedhe ani immoo yeroo isaa dhufeetanii saba guddaa isaan si godhaadhe waaqayyo. Sin baay'isaa jedhe. Sin baay'isaa. Ati waa'ee mucaa tokkoo waa'ee mucaa lamaa boosataa. Ani garuu saba guddaan si keessatti ilaalaa jiraadhe waaqayyo. Kanaaf yaada koo dhaga'iitii biyya kana keessaa ba'i jedhe waaqayyo. Iddoon ati ammarra jirtu kun iddoo itti saba guddaa taatu miti. Iddoo amma jirtu kuni lafatti yaadi koo dhufee jireenya kee irratti raawwatu miti. Kanaaf iyyuu maal godheedhe biyya kana keessaa ba'i jedhe waaqayyo. Erga baatee booddee lafan si agarsiisu sanattee jiraachuu yerooti jalqabdu ani immoo maalan godheedhe waaqayyo saba guddaa isaan si godha jedhe. Eebba isa jalqabaa waaqayyo Abrahaamitti dubbate saba guddaan si godha jedhe. Lammaffaa irratti sin eebbisaa jedhe waaqayyo. Tariyaatamma Uur keessatti waan eebbifamte sitti fakkaateera. Uur keessatti waan eebbifamte sitti fakkaateera. Baay'een eebbifame jettee yaaddee ta'a. Ani garuu eebba guddaa isaan sii qabaadhe waaqayyo. Eebba guddaa. Eebba sammuu namaa gararraa. Eebba qalbii namaa yaada namaa gararraa. Eebba hirriga namaa gararraan sii qaba Abrahaam. Eebba iji keen arginan sii qaba Abrahaam. Yoo asi baate jedhe waaqayyo yeroo sana sin eebbisaanii jedheen. Saba guddaa isaan si godhaa sin eebbisaa jedhe waaqayyo. Sadaffaa irratti maqaa keen guddaa godhaa jedhe waaqayyo. Maqaan kee biyya lafaa irratti maqaan kee ana birattis guddaa ta'a jedhe. Yoo maal goote yoo baate jedhe. Yoo yaada koo dhageesse yoo yaada koof jiraatte yoo yaada koof ooltee bulte yoo yaada koof addaan baate yoo yaada koo duwwaa of irratti moosifte akkan yaadutti yoo jiraatte akkan siin jedhutti yoo deddeebite yeroo sana yaa Abrahaam jedhe waaqayyo maqaa keen guddaa godhaa jedhe. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyoo gara Iyyaasuu dhaqeetu
Iyyaasuun Israa'elin fuudhee galaana Yordaanosiin ceesisuudhaaf yeroo jedhu Waaqayyo Iyyaasuudhaan akka jedhe, yaa Iyyaasuu jedhe, saba kana duratti har'aa jalqabee guddaa si gochuun jalqabaan jedhe. Yoomii jalqabee? Har'aa jalqabee jedhe Waaqayyo, maal si gochuun jalqabadhe? Guddaa si gochuun jalqabaa jedhe. Yohaannis akka inni dhalatuufi Waaqayyo Zakkaariyaasitti dhaqee mana qulqullummaa keessatti gaafatti dubbate, haadhi manaa kee Elsaabeexii in ulfoofti, ilmas in deessi. Bara dulluma ishee kana jaladhe Waaqayyo. Bara dulluma ishee kana jaladhe. Inni isheerraa dhalatu immoo jedhe. Inni isheerraa dhalatu immoo guddaa hin ta'a jedheetu dubbate. Waan baay'ee dubbate waa'ee Yohaannisi. Ani garuu isa keessa waan tokko duwwaan dubbachuu barbaada. Inni jedhe Waaqayyo guddaa ta'a jedhe. Nama akkamiitiin nama guddaa jedha firoota koo Waaqayyo. Amma Abrahaamiin maqaa keen guddaa godhaa jedhe. Iyyaasuudhaan guddaa si gochuun jalqabaa jedhe. Yohaannis cuuphaadhaan immoo utuu inni dhalatinitu mucaan suni nama guddaa ta'a jedhe Waaqayyo. Maqaan Waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Siinis har'a Waaqayyo nama guddaa si gochuu barbaada. Yooti maal gooti? Yaada Waaqayyo yooti jireenya kee keessatti keessumsiifte, yaada namaa dhiiftee, yaada ofii kee keessaa baatee, yaada biyya lafaa achi gattee, yaada Waaqayyo duwwaadhaaf ooltee yoo bulte, yaada Waaqayyo duwwaaf yoo jiraatte, Waaqayyo nama guddaan si godhaa jedha. Nama akkamiitiin nama guddaa jedha Waaqayyo? Nama akkamiitiin? Nama paalaasii keessa jiraatudha laata? Hiikoo Yohaannis cuuphaanoo lafa onaa keessa jiraata ture. Nama uffata babbareedaa, uffata mimmiidhagaa uffatu laata? Gooftaan maal ilaaluuf baataniiru? Nama uffata mimmiidhagaa uffatuudha. Yoo isaaf baatan ta'e mana moototaa dhaqaa, achi jiru warri uffata mimmiidhagaa uffataniiru. Namoota akkamiitiin nama guddaadha jettu isin? Namoota uffata gaggaarii, uffata mimmiidhagaa, uffata gatii gurguddaadhaan bitamu uffataniitu nama guddaadha isin biratti. Lakki Yohaannis cuuphaanoo gogaa horiidhaa uffataadha macaafa qulqulluun. Namoota nyaata gadi jabeessa nyaatan, namoota cooma muraniidha isin biratti namoonni gurguddaan. Namoota dhugaatii gurguddaa, dhugaatii gadi jabeessa dhuganiidha isin biratti namoota gurguddaan. Lakki Yohaannis cuuphaanoo hawaannisa nyaataadha macaafa qulqulluun. Namoota magaalaa gurguddaa keessa jiraatanidha. Namoota biyya gurguddaa keessa jiraatanidha. Nama guddaa jechuun isiniifi. Lakki Yohaannis cuuphaanoo naannoo galaana Yordaanositti kan inni tajaajilu. Tajaajilli isaa bishaaniin cuubuudha sababa ta'eef guyyaa guutuu bishaaniin tortoraa oola. Naannoo galaanaa deddeebi'a ture. Achi keessaatu sagalee isaa ol fudhatee mootummaan Waaqayyoo dhiyaateeraa qalbii diddiirradhaa jedhee lafa onaa keessatti iyyaa Yohaannis cuuphaan. Firoota koo namoonni nama guddaa jechuun Waaqayyo duratti namoota yaada Waaqayyoof bulanidha. Namoota qajeelummaatti jiraatanidha. Namoota mootummaa Waaqayyoo barbaaddatanii, mootummaa Waaqayyoo argatanii isheedhaaf jiraatanidha. Waaqayyo duratti namni guddaan. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf Abrahaamiin maqaa keen guddaa gochuu jalqabaa jedhe Waaqayyo. Yooti yaada kootiif addaan naa baateedha. Warra si eebbisan nan eebbisa, warra si salphisan immoo nan abaara jedhe Waaqayyo Abrahaamiin. Namoonni yeroo si eebbisanii isaanan eebbisaa. Isaanan eebbisaa. Namoonni namoota Waaqayyoo eebbisan jireenyi isaanii eebbifamaadha. Manni isaanii, alli isaanii, gadi ba'uun isaanii, ol galuun isaanii, halkanni isaanii, guyyaan isaanii ni eebbifama. Eewuni namoota Waaqayyoodha eebbisan. Akka jedhe Waaqayyo Abrahaamiin, yaa Abrahaam jedhe, nama si eebbisu hundumaa ani immoo nan eebbisaa jedhe. Namoo ilaalaa, namni nama eebbisuun xinnoodha. Waaqayyo nama eebbisuun garuu guddaadha. Yeroo isin namoota Waaqayyo eebbiftanii akka namaatti eebbiftu isin, Waaqayyo akka waaqummaa isaatti isin eebbisa. Maqaan Waaqayyoodha bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Akka Waaqayyo isin eebbisu yoo barbaaddanii namoota Waaqayyoof eebbataa, namoota Waaqayyoodha eebbisa. Namoota si salphisan immoo jedhe Waaqayyo nan abaaraa.
Firoota koo namoota waaqayyoo salphiftan hin ta'ina. Namoota waaqayyoo salphiftan hin ta'ina. Sababiin isaa nan abaara namoota akkas jedhe waaqayyo. Nama waaqayyoo salphisuu jechuun waaqayyoo salphisuu jechuudha. Isaan waaqayyoon baasanii deemu sababa ta'eef. Isaan keessa Kiristoostu jira sababa ta'eef. Mana waraanaa yoo fudhattanii, mana waraanaa ajajaa waraanaa warri ta'anii maayiraga garagaraatu gateettii isaanii kanarratti baatanii adeemu. Maayiraga garagaraa. Kanaaf iyyuu waraanni maayiraga sana namoota baatan gaafa argu ulfina guddaa isaatu kennuuf. Namicha sanaaf otoo hin taane waan gateettii isaanii irratti isaan baatanii deemaniif. Yoo garuu ulfina kennaniif ta'e maal gochuu isaaniiti? Seera sana aangoo namichi sanarra jiru tuffachuu isaanii sababa ta'eef seerri isaan adaba. Seerri isaan adaba. Yeroo namoota waaqayyoo ulfeessinu nuyi namoota sana ulfeessootu hin taane isa isaanirra jiru waaqayyoodhaaf ulfina kennuudha. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Macaafa qulqulluu keessan qorattanii yoo laaltanii abbaan ilma ulfeessa, ilmi immoo abbaa ulfeessa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 irratti gooftaan akkas jedhe, yaa abbaa jedhe, ilmi kee akkasi ulfeesseeri, ati immoo ilma kee ulfeesseeri. Maal akka maal ta'e ilmi kee akkasi ulfeesseeri, an biyya lafaarra dhufeen si ulfeesseeri, ati immoo amma ilma kee ulfeesseeri. Maqaan waaqayyoo haa galateeffamu. Ilmaaf abbaa gidduu wal ulfeessuutu jira. Kanaaf qulqulloota gidduu wal ulfeessuun jiraachuutu irra jira. Tajaajiltoota gidduu wal ulfeessuun jiraachuutu irra jira. Waldaa waaqayyoo keessa wal ulfeessuun jiraachuutu irra jira. Kanaaf saba waaqayyoo wal ulfeessaa. Qulqulloota wal ulfeessaa. Waldaa waaqayyoo ulfina kabaja walii keessaniif qabaadha. Abrahaamiin akka jedhe waaqayyo, yaa Abrahaam jedhe, namni yoo si ulfeesse nama sana nan eebbisa. Namni yoo si eebbise jedhe waaqayyo Abrahaamiin, nama sana nan eebbisa. Namni yoo si salphise jedhe waaqayyo Abrahaamiin, nama sana nan salphisa yookaan nan abaara jedhe. Namoonni eebbifamuu barbaadanii nama waaqayyoo bukkee keessan jiru eebbisa. Nama waaqayyoo bukkee keessan jiruufi bishaanii birciqqoo tokko kennaafi, buddeeni gurshaa tokko kennaafi, tajaajila isaa iddoodhaan aga'u waan isa barbaachisu godhaafi, waan isatti irrate guutaafi, waaqayyo akka waaqummaa isaatti isin eebbisaa waaqarraa. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ittaanee maal jedha waaqayyo Abrahaamiin? Qomoo biyya lafarraa hundumaa jedha sababii keetiif nan eebbisa. Qomoo sanyii biyya lafaarra jiru hundumaa, saba tokko duwwaan jenne, sanyii tokko duwwaan jenne waaqayyo, qomoo biyya lafaarra jiru hundumaa jedhe waaqayyo, sababa keetiif ani eebbisa. Kanaaf Abrahaam jedhe eebbi kun torban, eebba torba. Wanti waaqayyo iddoo kanatti dubbataa jiru, eebbi kun torban jireenya kee irratti akka raawwatuuf yaada kootii fi biyya Uur keessaa, magaalaa Uur keessaa addaan naa bahi jedhe waaqayyo. Maatii kee keessaa addaan naa bahi jedhe waaqayyo. Saba mana abbaa kee keessaa addaan naa bahi, yaada kootiif buli, yaada kootiif jiraadhu jedhe. Uur waaqa tolfamaa waaqessu turani, saba waaqa tolfamaa waaqessu kana keessaa addaan naa bahi jedhe waaqayyo. Yeroo sana ani immoo sin eebbisa jedhe. Qomoon biyya lafa hundinuu siinitu eebbifamaa jedhe waaqayyo. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Eebbifamuu duwwaa irratti ga'a miti firoota ko. Erga eebbifamnee booddee biyya lafaa guutummaadhaaf eebba nu gochuu barbaada waaqayyo. Yoo ati adda baate yaada waaqayyootiif waaqayyo siin daatee biyya lafaa eebbisuu barbaada. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 13 kaatanii yoo laaltanii isinii soogidda lafaati jedha sagaleen waaqayyoodha. Biyya lafaa isiniin daadheen mi'eessaa jechuusaati. Isinii ifa biyya lafaati jedha. Biyya lafaa ishee dukkanooftuu kana isintu ibsaa jechuusaati. Isin mandaraa tulluu gubbaatti ijaarameedha. Mandaraan tulluu gubbaatti ijaarame immoo dhokachuu hin danda'u jedhe. Ayyaanni waaqayyo isin keessa kaa'e kun mi'eessuun, ibsuun, akkasumas immoo iji namootaa gara waaqayyoodhaa akka ilaalu gochuun, yaada namootaa, qalbii namootaa gara waaqayyootti deebisuun akkasiin raawwatamu yoo barbaadde yaada kootiif addaan bahi jedha waaqayyo.
Yerooti yaada kootiif addaan baatu sin eebbisa. Ergan si eebbisee booddee immoo siin daadheen immoo biyya lafaa guutummaa eebbisaa jedha Waaqayyo. Eebba si keessaa burqutu namoonni akka nyaatan godha Waaqayyo. Yoo ati yaada Waaqayyoof addaan baate maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Yoosefi abjuu xinnoo tokko abju'ate. Abjuu isaatiin obboloonni isaa utuu sagadaniif arge. Abjuu isaa lammaffaatiin immoo maatiin isaa haatis abbaanis obboloonni itti dabalamanii utuu sagadanii arge. Mul'ata xinnoo maatii keessaa hin baane arge Yoosef. Haa ta'u iyyuu malee gaafa raawwatu mul'ati suni guddateetu biyyi lafaa guutummaan naqee gombisaa Yoosef keessaa akka nyaatu godhe Waaqayyo. Sababii Yoosef yaada Waaqayyoof buleef, sababii inni yaada Waaqayyoof jiraateef, mana mootii yeroo galees yaada Waaqayyootti yaaddan baane, mana hidhaa keessa gaafa letees yaada Waaqayyootti yaaddan baane, naa guuteera jedhee yaada Waaqayyoon irraanfanne, natti irrateera natti badeera immoo jedhee yaada Waaqayyoon dagane, dhugaan koo dhokateera jedhee yaada Waaqayyoon dagane, mana hidhaa keessattis yaada Waaqayyoo eega, mana mootii keessattis yaada Waaqayyoo eega. Yeroo kana Waaqayyo biyya lafaa guutummaaf Yoosefin eebba godhe. Biyyi lafaa harka Yoosef keessaa akka isheen nyaattu godhe Waaqayyo. Obboleessa koo obboleettii yeroo Waaqayyoon si baasu yaada Waaqayyoo eegi. Yeroo Waaqayyo gad si buusu yaada Waaqayyoo eegi. Yeroo kophaa keetii yaada Waaqayyoo eegi. Nama wajjin yaada Waaqayyoodhaa eegi. Yaada Waaqayyoof jiraachuu murtoo godhi. Yeroo sana Waaqayyo biyya lafaa guutummaadhaaf eebba si godha. Maqaan Waaqayyo Waaqa keenyaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf hunduma keessan isin jajjabeessa. Yaada Waaqayyoo kanaaf addaan baatii jiraadhaa. Waaqayyo yaada isaatti isin waamaa jira. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Warri Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keessanii godhattanii fudhanne yoo jiraattanii har'a garuu isin jajjabeessa. Waaqayyo eebba si gochuu barbaada. Gara koo kottu siin jira. Burqaan waan hundumaa obboleessa koo obboleettii koo Yesuusi. Gara Yesuus yoo dhufte inni jireenya kee geeddara. Kanaaf iyyuu namoonni murtoo kana murteessan kadhata gabaabaa kana wajjin kadhadhaa. Waldaa naannoo keessan jirtu immoo bor dhaqaa. Waaqayyo sin haa eebbisu. Ilaa akka jedhaa kadhadhaa. Yaa Waaqayyoo galanni siif haa ta'u. Gara kee dhufeera cubbuu koo naa dhiisi. Maqaa koo masgaba jireenyaa irratti barreessi. Kana booddee biyya lafaa seexana jireenya foonii hundumaa ganeera kan kee na godhadhu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Kadhata gabaabaa kana kadhattaniitu yoo taatan Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keessanii fudhattaniitu. Waldaa naannoo keessan jirtu dhaqaatii Yesuusin fudhachuu keessanitti himaa. Nuufis yoo nuu barreessitan gorsa barbaachisaa ta'e isiniif ergina. Waaqayyo isin haa eebbisu. Baay'een isin jaalladha. Torban har'aa sagantaa akkasiitiin deebinee wal agarra. Haalelooyaa. Galata garaa keessa itti dabaleen dhiyeessa. Galata garaa keessa itti dabaleen dhiyeessa. Faarfannaa garaa keessa itti dabaleen dhiyeessa. Faarfannaa garaa keessa.